Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon amiin. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoon kan isin jaalatu, Waaqayyoon tolchitanii kan jaalattanii, maqaa Gooftaa keenyaa uumaa keenyaa Iyyasuus Kiristoositiin akkam jirtu, akkam yoo nageessanii baga ayyaana Gooftaan keenyaa gaara Taaboor irratti waaqummaa isaa itti mul'iseen isin ga'e jechuun barbaada jechuudha. Asirraa wal qabatee tulluu Taaboorii fi iccitiin isaa maalidha kan jedhu wajjin haa ilaallu. Gaarri Taaboor kan argamu Galiilaa irraa kiiloomeetira 10 fi walka'iinsa caammaa 525 irratti argama jechuudha. Gaara kanarrattidha ka Gooftaan keenya uumaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos duuka bu'oota keessaa Phexrosiin, Yohaannisiin, obboleessa Yohaannis kan ta'e Yaaqoobiin, warroota fooniin boqotan keessaa Musee, warroota immoo fooniin isumaan ol fudhatan keessaa immoo Eeliyaasiin fidee mul'ise jechuudha. Yaa obboleewwan koo, Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos Eeliyaasiin maaliif fidee? Musee maaliif fidee? Duuka bu'oota keessa immoo duuka bu'oota sadan maaliif ol baase jennee iccitii isaa hubannee ittiin jiraachuu barbaachisa malee waggaa waggaadhaan ayyaanni Taaboor dhufee kabajuu bichaadhaan bu'aan nuti argannu, fayyinni nuti argannu hin jiru. Akka mana amantaa Ortodoksiitti ayyaanota kabajaman keessaa ayyaana Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos gurguddoo ta'an 9 keessaa inni tokko ayyaana Taaboor yookiin bu'ee jennu kanaadha. Innis wangeelota 4 keessaa wangeelonni 3 waa'ee kanaa barreessanii jiru. Wangeelota 4 keessaa garuu wangeelli tokko yookiin wangeelaawiin Yohaannis hin barreessine. Maaliidhaaf? Wangeelaawiin Yohaannis wanti hin barreessineef ofiisaatii qaamaan achitti argamee jira waan ta'eef qaamaan argame jedhee barreessuun isatti waan ulfaateef of tuulummaadhaaf isa akka hin affeerreef obboleewwan isaa kuuwwan waan barreessaniif gaadha jechuudhaan dhiisee jechuudha. Wangeelonni kuuwwan garuu Maatiyos boqonnaa 17 lakkoofsa 1 hanga 9 irratti, Maarqos boqonnaa 9 lakkoofsa 2 hanga 8 irratti, Luqaas boqonnaa 9 lakkoofsa 23 lakkoofsa 28 hanga 36tti barreeffamee arganna jechuudha. Inni guddaan iccitii isaa beekudha. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos wangeela Maatiyos boqonnaa 16 irratti duuka bu'oonni isaa iddoo walitti qabamanitti anaan ilmi namaa eenyu naan jedhu jedhee gaafii isaan gaafatee ture. Gaafii kanaan yeroo sanitti duuka bu'oonni biroo shakkanii cim jedhanis duuka bu'oota keessaa adda kan ta'e saffisaan waan hundaa gaafachuudhaanis deebisuudhaanis ganuudhaanis amanuudhaanis tokkoffaa kan ta'e qulqullichi Phexros saffisee halka baasee ati maa jedheeni. Namoonni kuuwwan siin Musee siin jedhu, Eeliyaas siin jedhu, raajota keessaa tokko siin jedhu, cuuphaa Yohaannis siin jedhu jedhaniini. Yeroo kanatti ka Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos warroonni natti hin amanne, warroonni nan beekne akkana naan jedhu isinoo eenyu naan jettu jedhe. Yaa obboleewwan koo, har'a warroonni amantii biroo Iyyasuus Kiristoosiin eenyu jedhu, nu'oo Iyyasuus Kiristoosiin eenyu jenna? Har'a nuti garee Muhammadiitti taana moo garee qulqullicha Phexrosiitti taana? Isa kana adda baasachuu qabna jechuudha. Ilaaka kanaafidha ka qulqullichi Phexros saffisee halka baasee ati maa jiraataa ilma Waaqayyooti jedheeni. Ati jiraataa ilma Waaqayyooti. Ilmi Waaqayyoo Waaqayyoodha. Akkuma ilmi namaa nama ta'e ilmi Waaqayyoo Waaqayyoodha.
gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos waaqa ta'uusaa qulqullichi Phexros erga dubbateen boodatti Phexros ragaa kana kan siin ba'e akka dubbattu kan si taasise humna yookiin beekumsa foon keetii osoo hin taane abbaa koo isa samii irra jiru jedheeni. Isa kana mirkaneessuudhaaf gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos duuka bu'oota keessaa Phexros, Yohaannis, Yaaqoobiin fuudhee gaara irratti wal ba'ee jedha. Yeroo gaara irratti wal ba'utti immoo sagaleen tokko dhaga'ame, sagalee waaqummaa dhaga'ame. Yeroo kana ni rifatanii duumessi isaan gulboobe jedha. Yeroo kana abbaan akkana jedhee dubbate, ilmi koo isa kanaadha, isa dhagaa, isaan jiraadhaa, isa nyaadhaa jedhee jechuudha. Kiristaanota har'a nuti Kiristoosin dhageenye, Kiristoosii faanaa buune, Kiristoosiin ilaallee jireenyi argama. Kiristoosiin ala jireenyi hin argamu. Kanaaf duuka bu'oonni kanaaf deemanii jiru. Musee maalidhaaf yoo jenne yeroo sanatti Museedha siin jedhu waan jedhaniif Musee ani waaqa Museeti jechuudhaaf gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos Musee iddoo duuti isaa iddoo inni itti awwaalame hin beekamne fidee isaanitti mul'ise. Eeliyaas jedhanii ni jiru waan ta'eef Eeliyaasin immoo fidee Eeliyaas fooniin fudhatame waan ta'eef anatu fudhatee ture kunoo ammallee isinitti mul'isa jedheeni. Waaqni nuti waaqessinu waaqa kanaadha. Waaqni nuti waaqessinu waaqa Museedha. Waaqni nuti waaqessinu waaqa Eeliyaasidha. Kanaafidha ka iccitii kanaaf godhe. Inni biraa immoo Museen yeroo baay'ee gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosidhaan natti mul'adhu waan jedhuuf seera ba'uu boqonnaa 30 dubbisuu hin dandeenya. Waan jedheef na arguu hin dandeessu garuu booda na argita jedhanii jira. Isa san immoo ragaa dubbatame sani gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos isaanitti mul'ise jechuudha. Inni biraa immoo iccitiin inni biraa raajoonni akkana jedhanii dubbatanii Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 ilaa mucaan nuuf dhalate jedhani. Isaayyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 14 irratti immoo durbi dubrummaadhaan ni ulfoofti ilmas ni deessi jedhanitoo dubbatanii gooftaan hin dhufa jedhanii dubbatan raajoonni. Duuka bu'oonni immoo arginee jirraa biyya lafaa kanarra deddeebi'eera waggaa 30tti cuubamee jira qaraanioo irratti fannifameera reebameera du'eera du'a moo'ee ka'ee jira jedhaniit immoo ragaa ba'anii jechuudha. Kanaaf kitaabni qulqulluun kan kaakuu moofatee fi kan kaakuu haarawaa tokko ta'uusaa mirkaneessuudhaaf gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos Eeliyaasin Museen duuka bu'oota keessas raajoonni kan dubbatan duuka bu'oonni immoo ragaa ba'uu isaanii mul'isaa jechuudha. Marree yeroo waan hanqateef nan saffisa jedheetanii nuti kan amannu waaqa jiraatadha. Nuti kan amannu waaqa jiraattotaadha. Nuti kan amannu Iyyasuus ilma dubroo Maariyaam kan jedhame nu fayyisuuf jecha foon namaa kan uffateedha. Waaqa Eeliyaas, waaqa Musee, waaqa raajotaa, waaqa duuka bu'ootaatu waaqeffanna nuti. Waaqni keenyas immoo du'ee hin hafne du'a moo'ee ka'ee aangoon isaa jira jechuudha. Kanaaf yeroo sanitti Farisootaa fi Saduqoota warroonni jedhanii gaafii kana gaafachaa turan waan ta'anii gaafii kana deebiseef jechuu gooftaan keenya. Har'a warroonni Iyyasuus Kiristoosin hin amanne du'a jala jiraatu jechuudha. Warri Iyyasuus Kiristoos amanan garuu jireenyaan ni jiraatu jechuudha. Kanaafidha Iyyasuus Kiristoos namni hin amanne, Iyyasuus Kiristoos namni hin beekne abaaramaadha. Abaaramaa ta'uu bichaa miti murtoo jala jira jechuudha. Namni Iyyasuus Kiristoos amane waaqa ta'uusaa foon uffatee nu fayyisuu isaa qaraanioo irratti gidiraa inni nuuf jecha argisiise amanuun fayyinatti nu geessa jechuudha. Jireenya nuuf ta'a jechuudha. Kanaaf manni amantaa Ortodoksii yeroo maraayyuu ati ibiddaadha jechuudhaan gooftaa keenya Kiristoosin waaqeffatte jechuudha. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Amantaa keenya beennee
hubannee iccitii mana kiristaanaatiin akka jiraannu deddeebi'uu bichaa osoo hin taane ittiin jiraachuu akka dandeenyu amantaa keenya ni cimnee dhaabbachuu qabna. Waaqayyo hunda keenya wajjin